Harka fuuni kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaatti nu waliin. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa COP32 irratti bu'aa tarkaanfii waloo jabeessuu fi hiikaa qabu fiduuf kutannoo guutuu qabaachuu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin yaa'ii jijjiirama qilleensaa 30ffaa bara 2025 Biraazilitti ta'ame irratti Afrikaan sagalee tokko dubbatteetti hawaasni addunyaa dhageera jedhaniiru. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa COP32 bara 2027 akka qopheessituuf itti gaafatamummaa hawaasni idil addunyaa nutti kennee kabajan qabaa jechuun ibsaniiru. Beekamtiin kun amantaa hawaasni idil addunyaa tarkaanfii Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa irratti qabdu kan agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Gaaffii Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa COP32ffaa bara 2027 qopheessuuf gaafattee biyyoota Afrikaa deeggaranis kan galateeffatan torban kana keessa. Leenjiin hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaatiif mata duree ilaalama mootummaa ida'amuu guddina dameewwaniif jedhuun marsaa lammaffaan kennamuu eegaleera. Dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Leenjiin hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaaf mata duree ilaalama mootummaa ida'amuu guddina dameewwaniif jedhuun marsaa lammaffaaf kennamuu eegaleera. Kaayyoon leenjii kanaas hooggansi paartii badhaadhinaa sadarkaan jiru xiyyeeffannoo mootummaan damee kanaaf kenne irratti hubannoo wal fakkaataa qabaachuun gaggeessummaa ilaalama sona paartii badhaadhinaa fi tarsiimoo gaggeessummaa mootummaa ida'amuutiin masakamee kennuun imala ol ka'iinsa biyyattiin jalqabde karaa bu'aa qabeessa ta'een hoogganuu akka danda'u taasisuu irratti kan fuulleffate ta'uu hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa ibsaniiru. Leenjiin kunis mata dureewwan 4 ilaalama mootummaa ida'amuutiin ce'umsa qonnaa, ce'umsa baadiyyaa, caaseffama dinagdee, guddina dinagdee tuurizimii fi guddina industirii oomishaa akkasumas guddina magaalaa jedhu irratti kennamaa jira. Leenjiin kunis wiirtuulee 6 magaalaa Adaamaa, Shaashamannee, Maayaa, Bulee Horaa fi Jimmatti hooggantoota naannoo magaalaa fi godinaa 4400 ol ta'aniif kennamu kan jalqabe torban kana keessa. Leenjiin kunis wiirtuulee 6 Adaamaa, Shaashamannee, Maayaa, Naqamtee, Bulee Horaa fi Jimmatti hooggantoota naannoo magaalaa fi godinaalee 4400 ol ta'aniif kennamuu kan jalqabe torbee kana keessa. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa baranaa marsaa 20ffaan Sadaasa 22 sadarkaa Oromiyaatti magaalaa Bulee Horaatti kabajamuuf qophiin taasifamaa jiraachuun ibsame. Dabalatasaa Dirribee Taklee akka taanutti qindeesseetti. Guyyaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa baranaa marsaa 20ffaa Sadaasa 22 sadarkaa Oromiyaatti magaalaa Bulee Horaatti kabajamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu ibsame. Guyyaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa baranaa marsaa 20ffaa Sadaasa 22 sadarkaa Oromiyaatti magaalaa Bulee Horaatti kabajamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu ibsame. Afayyaa'in caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan guyyaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka Oromiyaatti kabajamuuf qophii godhamaa jiru daawwataniiru. Ayyaanni guyyaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota guyyaa wareegama guddaan argame waan ta'eef hojiiwwan gaggaarii hojjechuun jaalalaa fi tokkummaa cimsuudhaan kabajamuu akka qabanis Adde Saadaan kan dhaaman torban kana keessa. Piroojeektiin galma giddugala aadaa Ardaa Jiraa Mi'ee Bokkuu godina Gujiitti ijaarsisuuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa dhaabbata walaabuu konistiraakshin waliin waliigaltee mallatteesse. Dabalatasaa Seenaa Firdiisaa akka taanutti qindeesseetti. Piroojeektiin galma giddugala aadaa Ardaa Jiraa Mi'ee Bokkuu godina Gujiitti ijaarsisuuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa dhaabbata walaabuu konistiraakshin waliin waliigaltee mallatteesse. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa, seenaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo guddisuuf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaan giddugala aadaa ijaarsisuuf bakkeewwan jiilaa misoomsuun dhalootaaf bu'uura akka ta'u gochuudhaan hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira. Haaluma kanaan piroojeektii galma giddugala aadaa Ardaa Jiraa Mi'ee Bokkuu godina Gujiitti ijaarsisuuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa dhaabbata walaabuu konistiraakshin waliin waliigaltee mallatteesseera. Hooggantuun aadaa fi tuurizimii Oromiyaa Adde Jambiilaa Simbirruu mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo caalmaatti guddisuuf haaromsa aadaa taasisuun hojjechaa akka jiru ibsanii hojii kanaanis Ardaawwan Jiilaa akka misoom ta'ee
hojjechuun ibsaniiru. Piroojeektiin kunis qarshii biliyoona tokkoon kan ijaaramu yoo ta'u turtii waggaa tokkoo fi walakkaan kan ijaaramee xumuramu ta'uu Aadde Jamiilaan ibsaniiru. Hojii gaggeessaan ijaarsa walaabuu Injiinar Taaddasee Dirribaas gama isaaniitiin aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo ibsuuf kan hojjechaa turanii fi amma hojjechaa jiran ta'uu ibsuun piroojeektiin ijaarsa Mee Bokkuu kanaanis yeroo dhiyootti akka eegalanii fi imaanaatti kenname yeroo jedhame keessatti qulqullina olaanaan raawwachuuf qophii ta'uu kan dubbatan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya irraa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan.